السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشمع أركفونه كبجمتوتا في جالتمتوتا هردفتوتا مهي أرسيتوب مرتك يسنو أنا جراتو بغنا جرات تنيسن جتا. إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله وإنا إليه راجعون. ربين بلا كنا سنراها قبو وبلوانتي بلا تسا بلا دينغتا جتشوني هدو الفاترة والله هدو الفاترة أكما أرقا جرتن كنكاتي واني أما سورة واني سنرقا جرتن كوني كاقويا أرأى مقالا روبتت magaalaa roobetitti ka'ee jechuudha. Hedduu takka ulfaataadha wallahi hedduu takka. Alaa kulli haal baga rabbiin warra achi keessatti manni kaati manni jireenyatii fi suuqiin garagara 25 oli manni jireenyaa ka gubate jedhanii baga rabbiin immootu haganatti gabaabse. Haganatti baga rabbi gabaabse maali jennaani osoo haganatti gabaabbatuu baate wanni godhan hin jiru. Kanaafi baga rabbiin haganatti gabaabsee warri immootuu roobe ka achi jirtan ka magaalaa san jirtan baga rabbiin isin baase kati haga ilaa ammaatitti wanni beekame hin jiru jedhanii lubbuun namaarra wanni miidhanii gahe wanni beekame hin jiru jechaa jiran. Kanaaf obboleewwan kiyya rabbi balaa akkanaa balaa mootummaa biraati balaan ibiddaa kun hedduu ulfaataadha wallahi. Rabbiin balaa akkanaa isinirraa haa qabu. Bakka jirtanitti bakka mootuu teettanitti rabbiin balaa akkanaa irraa isin haa eegu obboleewwan kiyya. Warri mana madaam jirtanis warri bakka kamittuu balaa jechuun balaa ibiddaa jechuun wallahi hedduu ulfaataadha hedduu takka ulfaataadha. Maaliif waa hedduu balleessa ibidda jechuun waa hedduu balleessa. Kanaafi alhamdulillahi rabbil aalamiin ka haganattuu dhaabatee ka haganattuu mootuu hedduu takka wallahi nama gaddisiisa. Wanni ta'ame kaati wanni manni gubatee fi akkasuma mootuu qabeenyarra barbadaa'e suni akkamitti akka dhufe abbama fide beekaa jechuudha. Mana 25 magaalaa walakkaa keessaa jechuun Masjidun Nuuriin bira jedhanii warri Masjidun Nuuriin beeytan kaati. Masjidun Nuur cinaadha jedhanii. Kanaaf obboleewwan kiyya rabbiin balaa akka malee balaa mootuu nun beeynu balaa nun beeynu mootuu rabbi beeku balaa nutti deemtu kan nun beeyne ka rabbi bichaan beeku balaa akkasii rabbiin nurraa haa deebisu. Isinillee haga dandeettanitti uf eegaa haga rabbiin rabbi isin haa eegu haga dandeettanitti uf eegaa isinin jenna inshaallah. Rabbiin isin haa eegu obboleewwan kiyya bakka jirtanitti rabbi isin haa eegu. Isinillee jabaadhaa uf eegaa balaa akkanaa irraa. Balaan kaati xiqqotu guddoo taha. Kanaaf balaa ibiddaa jechuun kaati waan kana sani jedhanii himan hin qabu waan taateef inshaallah rabbi isin haa eegu tanuma isinin jechuuf dhufe. Kan mootuu tahame magaalaa roobeeti. Magaalaa roobee naannawa Masjidun Nuur jedhanii yoo dogongoruu baadhe kaati yoo dogongorellee na hoffolchaadha. Akkasitti miidiyaa kanarraa deddeemaa jira. Alaa kulli haal haga ammaatitti lubbuun nama miidhamee wanni beekame hin jiru jedhanii. Kanaaf rabbiin nu haa teessu kaati balaa argame hundaayyuu rabbiin immootu nagaa haa buusu akkuma kaati amma ibidda dhaamee jira jedhanii. Kanaafi duniyaa mootuu ka duniyaan jalaa gubattes ka qabeenyi guddaan jalaa barbadaa'es rabbi daddafee bakka haa buusuu fi daddafatti rabbiin bakka haa buusuu fi isinin jedha inshaallah. Balaa tasaa balaa akka malee balaa konkolaataa balaa ibidda balaa hundarraa rabbiin isin haa eegu obboleewwan kiyya. Hedduu takka kaati nama sodaachisa hedduu takka balaa akka malee jechuun wallahi hedduu ulfaataadha. Kanaaf inshaallah rabbiin kaati bakka jirtanitti bakkuma jirtanitti akkuma jirtanitti isin haa eegu. Ka mana madaam jirtanis ka immootu
bakka biroo jirtanillee rabbi isinaa eeguu isiniin jedha balaa akka malee irra du'aa imolii gochuu malee wanni goonullee hin jiru. Kanaaf inshallah tanuma isiniin jechuuf dhufee isiniin jedha obboleewwan kiyyaa jabaadhaa balaa akka malee irra rabbillee isinaa eeguu isinillee sababa of eegaa isiniin jedha inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh isiniin jedha inshallah. warri qabnu leenca kaasee quxummiidha kaasee abbaaf dhiyoo jiraate abbaaf dhiilanuu waamaa namni jala dhufuu danda'a. Barsiisaa kiyya warri ililliinaa kennaartanu onninaa kennaartanu isaanii kenna. Hadha dabareen kooti miti mana isaaniiti manni isaan irratti gadhiisa let's go guys let's go eessa geenya kuma 58 geera jabaadhaa dhibba naa guutaa guys dhibba naa guutanii jennaan kingilaaf asirra hudha qabame dhibba guutaa geemarri hundi dhufee mubee ko akkaawuntiin isaanii isa guddatu fooloo godhaniif baasuudhaaf akka isaanii ta'utti. Okay fooloo godhaani hundi keessaniyyuu fooloo godhaani guys fooloo godhaani jabaadhaa let's go eessa jirtu eessa geenya guys jabaadhaa guys jabaadhaa intaane wallahi billahi intaane jabaadhaa nama kumaa 300 namni nufa yaada xiqqishuu qaba akkamitti beektaa mana biraatti kan walitti qabanu akka kanatti miti geemarri ni dhufu abbaa abdii siraachuufaas namoota si dhagaan fiddee asirratti namuu giiftara mataa isaanii qaba akkuma nama tapha gastii taphatutti giiftara isaaniitti sheer godhu dheengadda buruukiinis akkasitti gargaarame mana beetiittis akkasumatti gargaarama akka tama jettuun kana miti kan miliyoonni lama walitti qabamu soo hin dhufu namummaa yoo qabaatanii sana booddee namuu giiftara isaatti sheer godhe sana booddee giiftarri dhufu suni isaaniif fuush godha jechuudha. Ala kanani baay'ee gargaaramuu danda'u. Galatoomii ulfaadhu yaada bareedaa nuu keessee meemee atis sheer nu godhi gaa sirraa eegallaa sheer nu godhi makiinaa diintuullee taatu maqaa keetiin dhufee buu qaba sheer godhadhatis abbaaf diitti sheer naa godha abbaaf dii nu waama raachee nu waama hadhan barbaannu jenna hundi keenya yoo akkuma kootee jechuudha hadha waa tokko sinirran barbaannu mataa haadha keenya nu gargaara gara kootiin hawaasinirran barbaadu hadha nan taphadha quttoo irraa kaasee garuu quttoon natta bu'adha rakkuun qommanni koo qabbanaayini dhaqeen tumamaadha naan kenninaati isaan support goda jaatamii sadii geenyera mere abbaaf diilee naa waama raacheellee naa waama hundayyuu naa waama dhufanii puusha gochiisanuufi eessa jirtu Asiyaa gaaroo galatoomi galeera jabaadhaa gagaayis irra bannaa taachuu tuwaadha keessan taate wallaahi billaahi akkasitti ilaaltan wayneen waaleekum sallam amma tuwaadha keessan taate akkasitti ilaaltu amma tuwaadha sindeesse taate akkasitti ilaaltuuni والله لا التنو يوكي جبتي ماله أكستارا كيسة لا التنو هذا سندي سفتاتي أكستار لا التنو أكو ما هذا جيتر هندك شيء نقوله جيمر رنجرو جيمر ينجوا أما تنمي أبو سجلين كيا سندكام سيا يا بكا نيتوكين دبيني نرام دبيني كور بدان جل آسامي كيا ما كرجال سكالا let's go guys Hayya nama gadi fida nama bakka kiyyat nama galfaddo nama wannaadhaa seenu kani ani biyyan jirasi bakka ni torkiin hin jirren jira nama wannaa jechuudhaaf isinii dhufe tole let's go guys jabaadhaa guys Mubee silkii haasa'ii silkii harkaa qabdaa ummata keenya waan an dubbadhu tokko ta'u jira maal seetan arra fayyaa qabna alhamdulillah bor fayyaan kaayaadha eenyu akka dhukkubsatu hin beeknu wallahi fayyaan kaayaa rabbiiti rabbitu namaa kenna rabbitu namarraa fudhata Ahmad Yusuf kan jedhu kana profaayilii gadi tuqaatii folloollee taasisa keessaa baafachuudhaaf followersiin isaanii 10,000 galuunis barbaachisaadha in gargaara parsantii amma kutatu irraa hirrisa egaa waan dandeessan hundi keessanuu gargaara maaliif seetan yeroo kana
namni amrii laafaadha. Harkaan harkatti waan harkaa qabu namni namaa kennee deemuudhaa fi gastii irratti geemii bakka tiiktookii kanarratti waan qaban walii kennanii wal biraa deemuuf namni illee yerootti fayyadama waan ta'eef namoonni gargaaruu dandeessanu gargaara. Namoonni ijoolleen immoo biyya Arabaa jirtanu tarii giiftii bitachuu hin dandeenye maallaqa gargaaruu dandeessan warra koree akkaawuntii baankii isaanii qabu dubbisa. Akkaawuntii baankii piroofaayilii jalattiidha jedheen ture Ahmad Yusuf tarii iniine duraan jamsi wallootti himeen ture piroofaayilii isaanii jalatti silaa hidhanii gaariidha. Akkaawuntiin piroofaayilii isaanii jala utuu jiraate gaariidha. Amma fu'e waa lama sadii hin dandeenye. Namni akkaawuntii barbaade kunoo nu gaafadha hin barreeffama. Mubarak nama sinii waan barbaadana jalatti barreeffadha. Nama Mubarak mee al tokko paaspoortii sana. Kingaama namni jalaa deema dhiifa haasaa dhaaba. Yookiin gastii Asa miti asa osoo hin taane Mubarak. Obboleettii keenya bakka jette meerree mee warri geemeroota haa dhufan please everyone. Deemara nuu fida. Yaa haa dhufan warri geemeroota haa dhufan. Asii waama. Namatti kadhachuu hin danda'u. Awwaalee gargaarsaan beeku. Ofii kadhachuu hin beekananii isaan fattanu. Ofii keessanii kadhachuu hin beektu. Namaa kadhachuun sitti jabaate. No, amma yoomiitti wal kadhanna guys. Akkas. Geemii warri taa'ee taphatu warri giiftira funaannachaa oolu kottaa amma guyyaa irraa kana is only one day guyyaa tokko qofa please fidaa namoota. Fadha qofa fida. Yoo akkasitti amma yoo wal gargaarra yoo wal gargaarra har'a wal hin gargaaru. Abbaabdii yoo jiraatte kottu Kanaaf let's go. Hin dhaabinaa warri gargaartanu gargaarsi keenya giiftiidhaanii warra Warri giiftis let's go warri giiftii. itti nu barreessa. Nama haadha keenya kunuun tala gurbaarraa kalee baasisuudhaaf deeman. Jabaadha. Dhugaadha. Hin dhaabinaa galatoomaa ulfaadhaati. Hin dhaabinaa warri gargaarsa godhaa jirtanu bakka Ahmad Yusuf jedhu kana piroofaayilii gadi tuqaati. Waan dandeessanuun hundi keessanuu gargaara. Warra geemii qabatee jiru immoo mana Mubaarakitti gargaarsa Ahmad Yusuf wallootu jira jedhaati. Jalatti nu barreessaa hin dhufu jarrinu. Gargaarsatu jira obboleessa keenya Ahmad Yusuf wallootiif gargaarsa godhaa jirra jedhaa gargaaramee jabaadhaamee 100,000 illee ageenyu miiliyoona 1 taargeetii qabannee jirra. Hundi keessanuu waan dandeessanuun sappoorti godhaanii harkaa qabdan hundi dandeessanu rabbiin bakka isiniif haa buusu fayyaan harka rabbiiti namni fuula nama dura dhaabbatee nama kadhachuun harka namatti hiixachuun wallaahi rakkatu malee miti hin beektanii. Hundi keessanuu abaaboo tokkorraa kaasaati waan dandeessanu leencaan konkolaataadhaan baaburaan akkasuma onnee xiqqoo guddaan jedhinaati gargaara rabbiin bakka isiniif haa buusu bakka isin baaftan xiqqoo baaftan immoo dachaadhaan rabbi isiniif haa buusu namni rakkatu malee biyya keessa saatii kana saatii irribaati saatii rakkoo kana keessa haadha keenya haadha koo natti fakkaatan wallaahi haadha kooti haadha keessanillee akka isinitti fakkaatanu shakkii tokkollee qabu hundi keessanuu hin beektanii jiru biyya keenya. Gargaara rabbiin jazaa isiniif haa kaffalu hundi keessanuu rabbiin bakka siif haa buusu dachaadhaan bakka siif haa buusu galatoomaa ulfaadha namoota mana banatanii jiran nutti immoo itti nu barreessa Ahmad Yusufii mana Mubaarakitti gargaarsi jira kottaa jedhaati itti nu barreessa namoota barreessuu dandeessanu jalatti nu barreessaa dara warras jirtan immoo taaptaabii kooppiliinkii sheerii gochuudhaanis nu gargaara.